ተኛው ማለት ነው የዛን ቀን። ከዛ ሌሊት ላይ በሩ እንዴት እንደተከፈተ አላውቅም። የሴትዮዋ ወንድም ገባብኝ ማለት ነው። እድሜው ከ30 ምናምን በላይ ይሆናል። ገባና ከዛ የዛን ቀን ደፈረኝ ማለት ነው። በቤት ውስጥ ማንም አልነበረም ማለት አልጮህሽም? አይዞሽ ማሬ፣ አይዞሽ እናቴ፣ ውሃ ጠጪ፣ ውሃ ጠጪ። መኖሪያ ጀመርኩ። መኖሪያ ቆምኩት የዛን ቀን ነው። ህይወቴ ሁሉ ጨለማ። ውሃ ጠጪ ብሌን። አይ ቲንክ ቆይቷል መሰለኝ። አላውቅም እንደሆኑ ስልክ የለኝም። ሴትዮዋ ስልክ ሰታ የምጠቀመው እና ስልሽ እንደዚህ እውቀት ያለው ሰው እንኳን ማውራው ሰው የለኝም። Ashama jirra jirtu ana dhufu hordoftoon isaa YouTube warri YouTube kan koo faaratan subscribe comment like share taasisuudhaan maatii taasisaniin jechuun jaalladha. Egaa jalqaba irratti egaa har'a yaada xiqqoo tokko isinii qooduun barbaade. Maaliif jennaan tarii namoonni yeroo tokko miidhasin irra qaqqabe yookiin nayisisuu yookaan keessan malee ofii keessanii yakkamaa of taasistanii badii keessan malee akka nama balleessaa qabuutti sammuu keessan urjeeqxan seenan obboleettii kanaa barumsa isinii ta'uu danda'a. Tarii yoo madaamonni keessan yookiin immoo lafa hojii keessanii obbolaa isaanii ta'uu danda'a yookiin fi abbuma warraa madaamii sanaarree ta'uu danda'a yookiin immoo ijoollee gurguddaarree namoota mana keessaa qaban yoo ta'e wanti akka obboleettii kanaa fedhii ishee malee gudeedamteerti. Obboleettiin kun ulfoofteerti, agadeessee kaasaa tokkorree argachuu hin dandeenye. Wanti tokko osoo hin uumamin of eeggannoo taasisuu waan jiru. Garuu humna keessanii ol ta'ee wanti akkasii kun yoo uumame deemtanii poolisiitti harka laatattanii yoo qabamtanii qoratamtanii deemtu sun dhalatee qoratame itti gaafatamaan isin osoo hin taane nama sana. Maaliif isin kontiraata eegataatanii heega hin baane eega mana sana jiraattanii maqaa isaaniitiin jiraattanii gaafa qoratame namni suni murtoon seeraa kan itti murtaa'u nama san malee isin irratti miti. Kanaafuu yeroo tokko madaamin koo na ajjeesti yoon akkas jedheeni ani waan hojjettuu ta'eef sobdunaan sirriidha isaan walii dhoskan walii isaanii isaan of qulqulleessu akka malee jechuudha. Osuma balleessaniyyuu daa'ima keenya balleesse yookiin obboleessa kiyya yookiin jaarsa kiyya hin jettu kuni beekamaadha. Kun waanuma jirudha sirriidha. Garuu immoo seerri akkas hin jedhu qorateetu bira gaha waan ta'eef poolisii sodaattanii rakkina caalu keessa galuurra osoo poolisiin isin qabee dubbii sun qoratame yookiin gara imbaasirree isin deemtanii qaamni seeraa tokko waan kana dhimma sana isinii qabatee malee gudeedamtanii tokkoffaa fedhii keessan malee dhiibbaan biraa isin irra ga'ee jira. Suniyyuu dhiibbaa mataa isaa danda'e miidhama mataa isaa danda'e qaba fedhii ofii malee namni tokko gaafa wanti kanaa irra qaqqabu jechuudha. Lammaffaa dhala keessa sanis hin rakkistan. Maaliif rakkannaan kan biyyaa baane hojjetachuuf jijjiiramuuf nama ta'uuf yoommoo daa'imti isin keessatti uumamte daa'imti sunirree immoo nyaachuu dhuguu uffachuu barachuu barbaaddi waan ta'eef yoo gara biyyaatti callistanii galtan daa'ima sana wanti ittiin guddistan hin jiru. Maaliif nuyyuu rakkaneeti kan biyyaa baane waan ta'eef jechuudha. Sanaaf biyyuma jirtan sana keessatti yoo wanti akkanaas hin qunname daa'ima sana gargaaruun dirqama nama sanaati waan ta'eef qaama seeratti himachuun isin irraa eegama. Tokkoffaa kan isin rakkisan yoo ta'e osoo uumamin mana sanaa bahuu, hojii jijjiirrachuu, himachuu warri imbaasii yoo lakkoofsa isaanii qabaatan bilbila isin irraa kaasan imbaasii bilbilachuu yookiin biiroo irraa dhuftanis ta'uu danda'a. Yoo sanan taane immoo namoota beektanitti sagalee keessan dhageessifachuu, maatii biyyaatti irree bilbiltanii biiroon biyya irraa ittiin deemtan hin jira waan ta'eef yoo biiroon isin biyya keessa jirtanii isin dhaga'uu dide maatiin biyyaa akka biiroo biyyaa sana deemee isinii gaafatu. Biiroo sun biiroo biyya jirtanii waliin hojjeta waan ta'eef gama akkasiitiin irree osoo dhiibban suni sadarkaa guddaa hin gahin dhaabsisuudhaaf yaaluudha malee callistanii hanga dhiibbaa guddaan sinirra ga'utti har'a na dhiisu boru na dhiisu jedhan namni tokko waa yaaluu eegalee taanaan amma waa san galmaan ga'utti irraan taa'u. Kanaafiyyuu guyyaa eeggata wanti suni ta'uudhaaf. Sanaaf amala badaa
namarratti argitan taanaan namoota walii mana tokko keessa galtan mana sana keessa hin jiraatina. Tarii immoo osoo isin yaadii wanti yoo isin irra qaqqabe callistanii gara biyyaan galan jedhina. Biyya galtanii maal argattu? Dhugaa keessan awwaaltanii achumaan hambisuu barbaaddu? Badii keessan malee waqafamtanii. Tarii amma mucayyoon kun gudeedamteeti kan danda'e jettu. Namni biyya keenyaa immoo maal jedha? Hojiidhaa deemtee baala goomtee akkas taatee dhuftee ulfooftee dhuftee jechoota namaayyuu hin dandeessan bakka ija namaayyuu laaluu namatti ulfaata. Ijoollee baalageen hin jirtu jechuu koo miti. Namni garuu maatii tokkorraa irree dhalatee hamala garaagaraa qaba. Kan fedhii hojjettee of jijjiiruutii bahee jira. Kan kaayyoo baheef hin beekne immoo kan bakka callisaniituma taa'anii akkuma maaliin siniin jedha bakka. Akkuma abbaa qabeenyaa tokkotti kaayyoo ba'aniif wallaalanii dhiqatanii uffatanii rifeensa isaanii hojjetanii zimmidhanii zooraa oolan jiru. Hin beekne argina waan ta'eef jechuudha. Sanaafi fedhii keessan malee maqaan keessan irree namoota biratti irree ilaalchi isin laatamu gaarii miti yoo callistanii gara biyyaa galtan. Yoo wanti suni seeraan qabame garuu isin bilxii taatan osoo lafa sanaan deemin dhimma sana seerri qabate dhugaan keessan irree hin baati. Yoo ofii keessaniif irree ta'uu dadhabdan dhalli keessa sun rakkina isin jiraata sana akka hin jiraanne yoo xiqqaate carraa barachuu carraa nyaachuu fuuffachuu irree argatti. Yoo fuutanitti hin galtan immoo ofii keessaniyyuu rakkataadha waan taataniif maaliin gargaartanii deema sana barsiistan ree daa'ima abbaan qabne keessumaa jireenya bara kanarratti jireenya akkas qaala'e kanarratti jechuudha. Maatiin irree wajjin nama jibba. Warri biyyaa immoo kallattii biraatti fudhatu. Waan akka fedhii ofiitii namni sun raawwateetitti nama fudhatutu baay'ata jechuudha nama hubatan rakkina sana. Sanaaf suniyyuu sammuu namaa jeeqa. Kanaafi of eeggannoo taasisaatiniin jechuun barbaada.